Akkuma nama tokko jaalaltii nama tokko qabdu sheekaas nama qabdi abbaa dhiirtuu si qabdu namaaf sa'aas hin beektu nama qabdu. Fakkiin qabu ani garuu maal jeesii yeroo. Ustaz Radis, itu rumah. Justru saya kau dia kalau mau bahas ya dia di sini. Ada hal ketidik itu, nama yang takkan. Wae Abdurrahman Ra jalqaba dubbanna osoo ustaazan tahin osoo munshidan tahin osoo injineeran tahin duratti Abdurrahman gaa jullummaan akka manaa bahe intervii garaagaraatii fi namoota adda addaa yeroo gaafannu dhageenyetti turre almost umrii 19 jidduutti manaa bahe mee Abdurrahman jullummaa isaatti akkamirra ture haala akkamiin dabarsuu ture eessa ture jalqaba gaafa manaa baatu biyyatam deeytee eessa deeytee may haala jullummaa isaatiirraa bal'inaan nu taphachiisu inshaallah. Ani akkuma reefu isiniin jee godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraasaatti dhaladhee akkuma ati jette quraana gaafaan fixee hin beeku ijoollummaatti hin fixee jechuu dandeessa. Gaafaan quraana fixee yaadadhummaan gaafa akkanaati jee quraana ijoollummaan hin fixee akan quraana fixeen ammoo deemuun qaba jeetiin murteesse. Reedduu darasootaatu ganda keenya jiraata. Darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatu naaf gala jechuun danda'a. Anis deemee akkuma darasaa kana deemee darasummaa deemee ilmii tana baasuun qaba waan jiruun adda deema. Dura waan bira kutuu hin qabne abbaan kiyya hedduu ijoolleen na duraa hunda akka isaan barataniif isaan kakaasa. Ijoolleen inni barsiisuuf yaadaa ture tun hundi barachuu hin dandeenya akka inni barbaadutti. Abbaan kiyya barnoota ammayyaatti namanuu barnoota ammayyaa zabana isaanii keessa yoo kafran maree waan hin qaraaneef barnoota islaamaatti waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen xiyyeetummaa naa baratee maanaa barattee akka namni ta'u hin taane jee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyyan kiyya kana duraarraa abbaan kiyya hin milkoofne abbaa kiyya kan akka inni fedhu san ta'ee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamti. Obboleessan irra guddaa tokko jira. Obboleettiin irra guddoo tokko takkaa jira. Ammas ta'u obboleessa keessa irrallee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dhayxe. Yeroo daansii dhayxu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa kaaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana innis yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dhayxee isa boodaa takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin hin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaa rafan irraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe. Deebiin obboleessa kiyyaas dhabe. Waan ijoollummaa xiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuudha akkaan. Tizee dhabu ni boo'e abbaan kiyya kun. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uu irraa hirribaa hin ka'e. Namni gisee ijoollummaa kana hirribaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru natti. Boo'ee ka'eetiin suutatti ol je'ee laala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaadheen taa'eetuma laala. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa haalima akkanaa taatuun fadha. Har'aan tan akkanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan sun jee boo'ee sudite. Wadarra mucaan sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ol laaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan
استيت مقاوان ايبو سنت ودر مجاس في الديت جرتوان تيه مجا فوتيت قاوان خيسي خاتي بدي خطي توقع بانك يديرت تشري بيه مجا فوتيت والدربتي خاتي بدي خطي تشي عندي ستة أبغى يا مجا خنا أبتيت تكار مجانس أنا موجود دامتي مرما خرجلك أبتي تككنا أسيك أبتي تكنيش إنينا أكقولون به تكماس أبتي رد خرجها أنسى الماء يخر ها دينا برتني في ماله أكلنا نراتا هني في يا ربي هي بويا تكم جا خنا نتوما تك إنيش إنينا تكتي بويا أكقولون دبي ركض قلبي جيتنا خيستي بويا خنا رأي قليل أبغى يا خنا قمت شيء قبل جنقل بتي خيسنا نومته أبغى يا خنا إني نتبرني على توفرا نتبرني كانت الدين كان أنجب نفرا وان إني برتشون ورابر سام برتشون قبل قلبي بتي خيسنا نومته خيتين قرآن الجواد قرآن خيانين فتح وقام قرآن فتو ديمون قبل جيم مرتيسه نيجا دايرون درو ديمون منارا ada kan sedot. Isan jala bade tin dia mukhe bodar mali raba de sanu ni fadani je tin tihime. Jota ko jinkane kar sedot misalnya raba de isan sne ka tani ane mana raba. Ana mo rati nagar ranja chura isan tille mo fi an de me tuma abba ya hana ga machi sun kawara male wan barati tin. Magala machara ta dofne atau bisa ya banne dem humcha gudara anjol exesan iya da dumomri tiyani erosan egan amata jahamo amata shammo kana kare boda sagale na jijjiran ko daru egana jecho amata mega ka tembe ho je sagale na jijjiran amata mega egan bulu khariada tajrida tafsira kare boda amma guya duro manaba no kana guya hundar hamada amuchat ko sanara gudda to kojira abdi abi kharjanin gandara wajibane nam takka jinjuru nanis biyam beho takka bideno mati ya malenya dem beho bideni mana nama ni mi awattum beho nama ko usattum beho waita machara kana rahane jilbona kanas garagalle kharfu tora kana genye isa dem nani beta balbaleti timna ihmamu jani alima gudda bakasaniti darasakum sadiyul barsisa bakasan deine barachu kamne nafini wajindemni Jangan kau semua jadi no ini naruh darah 30 man Abdurrahman ini narajiti behana fakara. Jangan kau wale naruh nonton TV ka. Takkai ini semana bembeho. Waita anu mau terus isyarat ini kadena fakara. Waita galam so kanan. Ane kara balbaliti kana cigara galu kara kotora kana genyo. Ukolata nunggu. Jangan kau semua jadi tu buai. Buai jechu ni satu. Jarah kana bakasyan tam nago dari. Dia pada sawar. Hai. Aku. Saya dah biaya ujar aja cuma ada jam teh pada. Agak tak saat ini berbalik kita nak genye. Aku mah hero sanggaran sa macam sana kas tesun. Nafi ini wajib bubulle. Karya numbeno. Darasuma karya bawa cumbeno. Akati darasan jarat tumbeno. Darasan itu biyat nyata kan nani fi bayna achin namni nyata na makan nunjuru biyat na darasan kum sadioli jirawan te ci darasan bi ko university jirti ani kar sudum proden deme wan sa jab denni sumuni lero sani bidena sumuni bitane tuma galas bidena sumuni kana bishani wajji nyana osma kana jiranu in khaye ani fad bi kana jiratu jena brade jiruti ghaisa tiron hamtu namdatte inni na brade musani jachu anammo wasa jam kan wan jolle murannon ki jawan abban ki yeragam madu dalagu marengal jetin muradde buya to ko buya ene na brade be jam kon wonne na brade be na fini demne ti ganda to kode akka tarasa kana demne qarias barbadne goru kamne ne magala salabal baledi tana rabane bi bra takade ne fago hagane ka tarasa tiechur ganda kana gize de ne darasa gafanne kam tan jannan akana ci dema sadaka harada non jan akam jani karadana ka jani harada ne sunu garasani dema harada non jan akuma kanatti ganda to kotti ci de ne mana to ko de ne man masare jirtu de akuma duro de no khalit afanne fate demu darasa gani beita darasa jolle saren kun nu duro fi gugaram daran ngala pudi de jan sawo sarati are khayen brade ne
Guyyaan in irraanfanne keessaa tokko guyyaa sareen maarii yookiinis guyyaa hedduu na biratti hin irraanfatamne yeroo xiyyaa keessatti. Mucaan bakka kana agarraan ani akka kanaan dhaqqabadhu jeefirraa keena biraa galee anamma kophaan hafe ati bu'aa bahii dila takka booda waan sajaa'iba balballeetii kanatti waan hin dagannerraa waan sammuutii sana keessaan hin dagannerraa. Mucaan kun ka'ee wayita zuurii na biraa kotee an asrii masgiida keessa masgiida nuti naa fi mucaan sun keessa buluu turre keessa nam takkan bulu. Amata 40 citaatti haaman wal gubbaan itti haaman tafkiin mana sanii naman ceebsitu masgiida sanii. Ogaa citaan kun gubbaarraa goggogee caccabe kanuma biraa gubbaan itti haaman dhukkeen isaa waan biraati masgiida kana. Kana keessa bullaa amma kophaa kiyya kamitti masgiida kana keessa bulaa na yaachiseetiin mucaa darasaa tokko yaa waan biddeen asliin qaba. Si wajjin deema kophaa as keessa buluu sodaadha. Wajji adeemnu jee kadhadha. Nama kana keessa namni tokko hagaraa jabaatu jira. Mucaa san fuudheen naan deemee fagoo takka hojjiree gisee dheenu manni inni qaariyaa galu kophaadha gandarraa kopha. Kalaas an ganda kanan gala naan jee eega sa'a meeqa deemne booda. Dheeran tun yeroo bineensi hundi foon namaa nyaachuu baratee rakkoon adda addaa uumamtee jirtudha. Ka'eetii wajji deemee giseen achi dhaqu na dhiisee na biraa deemee cobdaamu. Kophaan dirree keessatti hafe if duuba deebuufis hin taane fuuldura deebuufis naan taatu yeroo san yeroo bineensilleen zamana mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu oduun adda addaa nama nyaata jedhanii deemtu waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas boodarra akkumaan ta'e tahee deemee ganda san dhaqe if duuba deebuurra jennaan ganda inni fuulleen agarsiisee jira. Ganda san dhaqe jee ganda san kan inni kunuu kana naan jee akkamittiin ganda namaa dhaqa jechaatuma sodaachaa kophaa fayyaa dhaqe. Wayitaan dhaqu darasatti hin dhufe osoo akkanatti deemuu darasaa takka jimaa keessaan yookaan gunneen tokko keessaan akkana ol arge. Darasuma tanaa sodaadha kan sunuu qosa nagodoo kan akkana jedhe. Mucaan tokko anaa usee kana buna jalatti dahatee jiru na arkee Aboo Abdurrahmaan mucaa darasaa koon naan jee sana yaamaa jeetiin gammadee fiigaatti dhaqe. Wayitaan fiigaatti dhaqu waan hin darasummaa keessa mudadheerra. Mucaan kun na yaamuun isaatuun akka waan wanni addunyaa tanarraan keessa na gammachiisu waan deem naan jehuun see dura. Ka'eetiin itti dhaqe giseen itti dhaqu darasaa nama 8tu gala. Keessi zaawiyyaa isaan galaniitu nama 2 malee hin fuudhu. Hundi barandaa tana jala naanna'anii galan. Darasaa 8 tana keessa abba 2 qaariyaa qaba. Qaariyaa jechuun bakka irraa waa nyaata. Darasaan 6 qaariyaan qabdu. Wayita ishaa'ii salaannu wayitiin an dhaqee makriba booda wayita ishaa'ii salaannu Qaymee Abdurrahmaan sadaqa kadhannaa hinaan jaa. Akka kiyyaas jaan tokko barate kana yaame sun akkaanan sodaadhee holladhee sina arke finna qabe abshirii yaadinnaan jee addunyaa xanarra wanni akkas na gammachiisan jiru mucaa sana ammallee galatoonfatuun fara. Darasummaa keessatti kaawwaa baratuuf shoorri inni taphate guddaadha jeetii yaada. Akkamma dhaggeeffannee ilaalloo kanaa miti sammuu xiyyaa keessatti bakka guddaa qaba. Koonnaan jee eessa deemna? Sadaqa kadhannaa nuun deemna. Edaa darasaan tun hundi sii qaariyaan qabdu nama 2 qofaa qaba bakka irraa waa nyaatan. Kaanee hojii deemne. Gandi kun safara jaanii akka safaraatti akkana tarree jira naannoonni sun akkasii jira ammallee akkasuma naannoonni suni naannoonni balballeetii kuni. Manni isaanii tarree ijaarama akkanatti. Darasaan namni 6 hojii deemne kun tarree ati tanarra deem jaaniifi wal khaayan. Ati mucaa naan jaan atis ganda kan asiin tarree kana achi bahii waa karadhu naan jaan. Waan hin daganne keessa. Ani akkamiin ja'aa jedhee gaafadhee kaan itti kadhadhus naa himanii wayitaan ka'ee biraa deemee akka isaan naan jaan saniin jaaja'u manumaan duratti dhufe wanni hundarra naa ajaa'ibammaas manumaan duratti dhufe mana saree qabu arras. Sareen akkumaan dhaqeen natti iyyite qe'eetiin saree tana dura fiigee qaxxituma mana deebi'an karaa isaan naan jaan kanan deemu. Wayitaan mana deemu
دراسات نندي وان ناتا غورتني وان دفدتني خان انسولتي خان سوان كفيستالاتي غورتني دفن إذا رفعنا عني أركتن جيتو يعني ودي أركتني رفعنا نياتا دي لخنا ولك أولي رفعنا ما نيويتا نياني ساني نياتا توبي نياتا تي نياتا إسبريس أنسول ما خنا خيستي بخولي أنسول ما خنا خيستي خطا دابو أنسول ما خنا خيستي خطا بالدينا أنسول ما خنا خيستي بكو متكتي يجورا غارين شومو بكو والمجن غاني شومو في ديني تشانيس والمخيسة أنسول ما خنا خيستي شورو مرقة خطا مرقاتس أما سانو دفدني بغتكت وانا فيستالا تكررنا غاني نياتو تيلا خنا تهدو أتيو خافت دفدين أنجاني أنا كرسا غزين مغالا دفو أصلا جل غزين ديم بدينا سواني بتديتين بي بدينا نم بتدسن سنين التسباس أجايبا هندي أكلو بدينا غوتو سيغاني تي هاي أدينا سيتيس غزيلا لما مغالا رافد دموتون إيسا في الدجاني أجايبا ردو سالي تنو مغالا في الدغوتو سيغاني تي تنجاني أجايبا التيرين في التيجي تجري فديتمان إنار كنيس يجوني ندبي وجنا ديش درسوا ما غيستي بفخنان إيجان دبر سبودا أشيبودان أكو درسان كان تحتها أني أبدا هنقلو أبدا درسوا ما تيجي سينقلو جيرا كم فيتنا مدت سينقلو جي وانسى جابرو سانكيس تحركنا ما تتاهو جرا نياتا دب ديرا تچو جرا واحد دو جرا بكان انديمي كاري مغالا بلبلتي تنامتا فمو كنان توي بلو خريادة تجريد تفسيرا ركو تنا غايسة تخانين برده مغالا بلبلتي تنا نانو اسي هندر بكر وانيا تندمني ايسا غلا خطورة خنا في بكسن جدون يو تقاتي كيلومتر غرد دمين تو kilomeetira gara 20 fi 30 ta'a. Kilomeetira gara 20 fi 30 ta'u kana ganamu osoo miilaan deemu anaa xiqqaa kitaaba baachuu kan hin dandeenye kitaaba gisee garii ijoollee gandaa kanneen hin qaraasuuf naaf fuudhee naan deema waan hin xiqqaadha. Ganamu kilomeetira 20 irraa hanga 30 ta'u kana osoo deemee baraduutiin buluu hariyaada tajriida tafsiira cufite jechuudha. Haalli itti kitaaba gara jalaa kana irraa bilcheessee خنا توري والله قافين سينا تنوان ديلا كرابرتني في نمني توكو مال خيسا كده بروندي خيسن بقي فتني جرتني أما خنا هنگا أسو تكين مان مقالا سنخيس سامبهينتي كتابة هنگا تجريدا هتتي برate ega tanaboda senan ustaz Abdurrahman kanarra balloda kanarra hedduda daawattoonni keenya sumaanu ammallee namanni xiqqaatu daawwachi jira nama kuma fi 500 isin bira maybe guddaa ta'uu danda'a garuu ustaazaan himmaloon akka xiyyatti ammallee sheer godhaa nama irratti afeeraa warroonni taaptaa godhu jirtanis galatooma ammallee namoota irratti afeeraa seenaa akkam bareeddu waan dila akka irraa barattan abdii qabna. والله إممان تو إذا نمر نموني دون إموجي بوينسا أزلتي أبكو جرتان وهم در رأي من لي قران دير على تفوفا مي فتاتيس ديمتا دروانين صون برانكون ندوبتشو بربادو توكو باتي تكافي وا درسوما منابه وصون بدين نومات يامالي تكاجنا ديمبين باتي تكافي وا منابه باتي تكافي واتوري أكوانين أمدي دم صدم وصوم ماتي يناركين جرادين نفكات أما جا برد ديسي أكاتا وني خنا وجس والبري أكاتا ساته برنوني رابط أنا باتي في واتوري باتي لما كنا نتانا فكاتا أنا كنا توري برنوني رابط برنوني كزي رابطو قالوا كم أنا خينتي أمانتي يفعلنا يا دني قبتي أنا ملأ سلا جراتشون دم دي سومانتي يا يورا أبد نركتي أمانتي قلبي نسيدا بويات مجراتشون أبدو هدو أماتي قلبي خيسنا جرا وني قراتي خيسنا كان سبب نقول خيسا
أكان قراتي راسوس ولا نقول يا خيسر خياتين قالوا قبابة كمان قلجتين قمت لا ورقي الناس يا داني أكوانين أمكر أنتاي وخاو زمانة إيه يرى تكترين فكاتين خيق اللي قندت وكان قندت خيني خانو قبارا على لا تكنا قندت خيني قترك ورا صلاة عصري بودا تاسا خدا تكا كنا تكبياتي يون أمان تنا خيق اللي قندت وانا ندقل نخيسا يون أما خيق قندت خيني قلي وما أنت يعني ركتيه شو ندقل سامبونا يروسون bishinganis murame boqqollonis muramte bunnilleen guurame toora kana saa bunni guuraan jiru kana yooma achi gat maangoo jalaa yookaan ooyiruu keessaa anaatti gabbaa'uun argite way miqaa kiyyatte osoo fiigduuti qaraan faana dura diree rakkattee akka malee taati narra lafa dho'ittuudhaaf osoo ceetuufaa qaraan dira yookaan mukni dira osoo gara kiyya ceetuufaa saniifuu akkamiin godhuu qaba jee rakkadheetti yaadee akka isiin osoo ceetuufaa natti ceetuufaa rakkanne halaalan nagartee kan rakkanne dukkaneessee manatti odoo nam takka quban qabne osoo nam takkaas halaalan nan garre osoo na dura namni halaalaan harkeellee Abdurrahmaan dhufe jee itti himne dukkaneessee dhaquun qaba akkumatti isaanii mana jirutti ol seenuun qaba lafuma qabuun qaba jeetii yaade. لا تسموتي غيرتي أنت يوغانا غرتي كم تاتي دي لا كم تاتي كنا نزيد الأبتي النار أصونا قبتي بوجو خونا رجتي لا سموتي تنغيست خيالان قد كم تاتي لا يوغانا غرتي كم يتلاقي يا مالك كنا نتنتي أفو غايا ددو كم أنت يتاتو خاني بتروك أبي تركتشاتوري خياتي مانا دقي ويتا إشائي في مغربة جدودا سهاي سانيس إشائي مغربة سلاتاني سجاجارة تتان خن وري ما نجرهنس وعلى الغلفة توري جدودا أنغا نمي تسقباو وريس على هداني دتو إيجي سوتا تسونم تكنغر ردوكني فده حلو جيمان واتتوسينا جي يادي أكا سما قدين سونم تكنركن دوكن وخيس حلو جي ولا ردا بده أبان قياس بكو مسالات جرا أمان قياس بكو مسالات جرتي ولا كان متلال فتلك قريت من طول بجيت توسين التوسين ده أنا كانت دريت أنا غير سكان ودافع أبدي ما نلا عليه كيس هذا التالي سهل التوسين نلا عليه أكيد جت مان ديو وانجو ولا عليه مان ديو بكو جت توسين كان لالته ها 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 ضروري ته أنقاكم هذا ديم توم بركة عارف تبيخي إيش يتكا بيتشال إرام فلسه موسى نخيستي إيش أوائل مو كبر دلال والله إيش يتة إيشي سين يتة سنة ملء سمودا نخيسنا لقى إيش المان ما وركنوا بيتنا أمجّا أمت تربتها فوتيولين تدران وروان كراتو ديم جوتي يدران عجبت ديم جوتي يدران كنا ديم نه ما نغير خنا بوس بيجي منه والله وكمان جرتي نكنا كابانا يا دكتي تنا جديد ثمي تنا أولين بو أكانته هو دالك مدرّة والله قلبي جابسي على جبهه فرا نم تكو خسلامتان انجي ورا من خيسا خانه دبسو فرس نم تك دبستني بكداتي اوركته اوسو نم تك دو فير كان فودين اكسما بوله على اكي علم بولك يعني نا خدتني ولا نكني بوله غنا مو سوسيان ريبان خاينه كفرا ديبت لا اله اكيد تي ده كبرى كيف كنا ما كبرى ايه أكيد تي ده كبرى أكيد يكون ما كبرى أقوم أنا قلت وانسى جابوا ديمتين باتيس لا بقولنا حاجة ما خنا هون ده بكبرات بكراتي ده برسفر أقرات ما شيخ أددا برد كيش شيخ ما بردتي كراتي أد كتاب أددا را كراه
ساعة لا بقولنا درسان جرتو في تادي جنا أمتى هاري درسات جيجالي أمتى بوتو في تيه أمتى لما فاتس في تيه بدر درسان خاتين براياته جندول خير جانا قالوا نجيب بسيسة چونا أما على تورا جندا خير أنا بريدو يجالي وجو بدر أمتى هدو بدر توريك زين دكو أكا غافا سني نونغوني كانت يوك أراتي وهب بعد جتيت وانا برستي وستي أكا ناني كراتي رجباد سلا أكا هاداتي سلا كسيمتي توري هاتي كسيمتي توري شوري سين أكا نان كراتي خيسا جباد أكا نان قبه على برو أكا نان قبه كراتي رجباد ورت شوري بجوا خنا سين قوتل لين الدو شورو قد دارجي يادا أني أما تعرف كنا كتابن وقان كريبودا كتابن كان يرون كرو كتابن كان هذا وانتو كنا رفيدي وين رفيدو مالي أبان كي برنوتا ميام فرد برنوتا مارا جال إنجالوت أبان كي قوم كون برنوتا خانم فرد برنوتا سنغافة درا غافة إساني جولتي فانغا إسان قدو تنكنا هندا ورا بوتي لفاتي وجين ركو أدى خيسة تران كفرتو مالين كراتو هذه مكا ججيرت مكا خنا را مكا برا ججيرت مالي برچون نندي سجچون سمو ساني خيسة رورون سمو خيسة قبرون ماراوان ساني رترتيف جچapaan kan jaalatu gonkumo amma kitaban ana mandana kitaban abban ya kitaba fede hunda nafita wara kaynya gabenya seddu kabari heddu kitaban fede hunda kitaba sheekar katte arkan waan bichisi sanasa ni bitan kitab kana hunda dubbisunis ara baghiya sambon kabanis hirraf wana kan kana sakka darasa raftu aka shariqa dadda goratan aka ganda khaysa deman an karati ratin chich كتابن شريحة دبساتين بلال كم بلوغان كرا شري بلوغاتين دبسا رياضان كلا شري بلوغاتين دبسا وهم بريسا بلا سابا على خطب بنت يبرد درسان كتابنا في دتبر ريزنا جت أنت إيكي أباخي يا جماعة شيء سون قواس النرك خياس بريد شون قوا يرينا خياس وهم ده بريد شون قوا ركونا را دفتلالون قوا هذا جو نخيسا جرا ودر بفخنا نيجا كابسو هدو خيستي كتابنا الددا دبسو خيسته وغاندا برسو خنا خيسته ونينا مودته كتابن برنوتا ميا كتابن هارين اما بوخن برنوتا ميا كيسانو برنوتا ميا واي هيجي روحاسو كتابني اريد برتي راي روحاسو اريد برتي خنا دفاع مياتين اكاتا سينتي دكتور نوان اكاتا تدلغن اكاتا تراكو دكتور نتي ولا انا نرهاسو شريعتي حاله ولا انسى خيستي دكتورون كم تك ولا نراها سوا خن انجليزي تنكيها سوا قامه خن خيسه تكتكت واي قامه خيساتس ركو ددا خدو فوندا جچوتا فان انجليزي خن تنكيها سوا ميلينا براتوني براتا جران كون روميا خيستي افان رومتين براتو جران افان انجليزي خناس براتون افان الدنيا نتينديم تو خنا براتون دركا مكتينتي ما كتابنا ان كتاب اتيكا خنا باقي كتابان تتيكا ورد ردا ديم ورد فيني ديم خنا كنده كتابان تتيكا تلانا رفع كتابان إن شاء الله مجيء كانوا دبسوا جمعة خدا رسام بقولنا قوتو خنا كتابان إن دبسون كابا كتابان خنا تتيكا خنا وني نكنا قول سفرين نقوف وجمعنا لك خنا فما برنوتا ميا تسمو خيسان نوفادين يو برنوتا ميا أسمانين سيناجي أبان خيا دعينيان أهي سارانف خنا بكالة شو جنكرو إنسان ديمو كبجيم مرتسه بكالة شو جنكرو سجى غافدة كورانو جب دوبودا مغالا كوبو أرنجي بها مغالا كوبو تمدرسة أنجا سما كرام تي مجلس نختابا سما كرام جتشو دعيه غير مدرسة كوبو ديمه مدرسة كوبو دا مدرسة القرآن الكريم جامتي مدرسة قرآن تي أسمت شيخ عالم قدا شيخ عبد الناصر يبتو كتاب برسيسا أسمت مدرسة نزرتي لشو جنكرات على خان قرآن وجب دوبودا أنا برنودا أميات لشو جنكرون كبجتشون كتاب برمان بسخن الرا وأنا نرجع جروب جتشا فولدرو عالم خناو جدي موفيس برنودا أميات برچون كبدوبينا كبان في يتلالو سو كوفا متين كتاب مرة ناقلتي خي كوبورة كي مدرسة زين سير مدرسة نشيتي سدو كوبسا متي كوبوتيمو وقام مدرسة سكان فرسانة برنودا أميات سركشوا ددبو حفظي قرآناتي جرا مركز حفظي تيجرا بك قرآن تحفظن أسمع كتابة جرا بك تكران كتابة كرا قرآن حفظا
madrasaa kutaa takka bokkana qareen tureechitti booddara madrasaan tun quubsa ta'uu dhabnaan barnoota ammayyaatiin gaa ta'uu dhabnaan kitaaba hangaasitti kitaabban akka musxalahaa ta'u kitaabban akka tafsiiraa irra deebi'uu haa ta'u kitaabban adda addaa bakka kanatti hin qaree sheekarratti jechuudha. Quraana asaasittiin haffazee amma sadii moo kana ture qe'eechirraa gara barnoota ammayyaa gahaa bakka kanatti bakka abbaan kiyyalleen qalbiin cabne madrasaa bakki barnoonni gahaan jiru eessa jee gaafadhee direedhaa deemee jechuudha. Direedhaanis taariika kophaa qabdi. Walumaa galatti direedhaatti barnoota kitaabban akka sunanaa Bukhaarii Musliim kanneen direedhaatti hin qaree. Direedhaatti gaa taarikni bal'aadha. Taarika bal'aa direedhaa hunda yoon gabbuuree fi mudannoolee bakka tana jirtu yoon gabbuuree fi kanaas hedduu dubbiin dheeraa tahaa. Achirraa gaa barnoota kiyya hanga 12tti ichi fudhadhee achirraa hanga yuunivarsiitii deemutti imalee fayyaa kana fakkaata. Waaw. Mee jalqaba yeroo direedhaa dhaquu murteessitee yeroo dheeytu eessa qubatte gaa direedhaa nama beektu namaa si geesse yookiin ifiif dheeytee yeroo dheeytu eessa deemte eessa qubatte jalqaba? Ani wallaahi gizeen bakkaan deemu hunda taarika addaan na mudata. Jireenya yaa keessatti takkaa nama jala deemee hin beeku. Bakkumaan qubaddu deemu hunda nama if duratti hin argu. Karaa jiraan cabsaa deeme karaa jiraa jechuudha. Ana darasummaa keessa jiru maallaqni gahaan hin jirre namni si duubaas gargaaru hin jirre. Direedhaa tana yeroo dhaqu qobboonis akkasuma. Namni takka hin beeku akkamatti jirtu maan dhaqee. Direedhaa tana yeroo dhaqu masjidaan dhaqe masjida Bilaal kajaamu jira. Wayne barachuu deemus madrasaa Bilaali masjidaa fi madrasaan isa walumarra jira. Madrasaa tana odeeffadheetiin dhaqee madrasaa tana dhaqee madrasaa tanattiin baradayyeetiin murteessee dhaqee saniifuu masjiduma saniin dhaqee jechuudha. Masjida kana yeroo dhaqu ishaayiidha. Tooruma magriibaa kanaan dhaqee ishaayii salaannee mucaa tokko janaanii salaate. Nam takka hin beeku magaalaa masjida buluu namatti hin dhiisan. Yoon gabbee bakka takka taniin buluun beeku magaalaa kana keessa. Mucaa tokko biratti as jeetii mucuma na janaan salaate boo ana rasi biraan bulaan jee. Nama hin beekne moo? Hin beeku wallee niin jira takka harkee hin beeku mucuma na janaan salaatee narraan mana keessa niin bulaa si biraan bulaan jee. Ati nama niin fakkaataa yoo mata qabdaa an si biraan bulaan jee. Biraan bultuu jee. Ani wallahi bakkaan dhaqu beeku akka feete na godhi si biraan bulaan jeena. Na biraan bultuu jee si jalaa na kun jeenanis bakkaan dhaqu beeku akkamiin ta'a. Waan na ajaa'ibirraa direedhaa yeroo dhaqu magaalaaleen Oromiyaa tun hundi manni si barandaa qabu. Yoo si roobellee baranda addeessite. Direedhaa manni si barandaallee qabu. Gizeen laalu gidaaruma ol dhaabbatu kana malee barandaallee qabu alli isaanii kunis. Yoo maalas gabbaa sanuu barandaan jala bultu jiru gaa. Awan fadunin semua jinin demanjen. Salate salane rawanne sunnah hanya salane. Zaidi wajidem. Jangan awajidem na rakate. Aisyah negara anis ninto. Wajidem na rakate. Fude Aisyah negara seribeta mana imam tucha negara. Aya. Jangan wajah mana kerefate ini kaba mana sen negara itu sudah tena fakata. Egas boda gawanin barensi mo jira gasan wante mbeho ani bakka feete buli suma biran bulan jeni amol fore mane imam tichana gesi imam tichu kun jolle baadiya fije mana tikka to ko kaba mana tikka sanatti isa wali qabe ifi mana gudda gala mannen gibbi qabani mana tikka kana mo jolle baadiya ra dofte to isa bira jira jollum tana bira senani wal be khani jolle tana jinni jolle tana bira ol nanake Eko isaanii wajjin taa'eetu mahaasee taphatee achuma isaan biran nadiisee na yaalabate. Mana kana hin beeku, ijoollee kana hin beeku, hattuma maaliif na hin beekan, ijoollota biran nadiisee akkamiin ta'a. Useetiin taa'ee, hangaan taa'us nin taa'ee, boodarra iraanni dhufeef ijoollee kanaaf. Manarraa jechuudha. Iraanni gisee dhufuuf. Dabbo harum dabbo yang takka jira direda dabbo deddertu dunduma gaggeessu takka jira gabbeetiin dabbo tanabba afur biteefti
Haya. Uumama isaan nyaatan kun wajjin qabaddaan nyaadhaan jeetiin fidee ijoolleen sun sadiituma nyaatanii anis iseetu isaan biraa rafne maaliif dhuftee maa daabboo bittee ati eessaa deemtaa nan gaafanne. Haya. Ganamni gisee ga'us faxareen dhufe gisee faxaree dhufan daabboo tan abbaa farbiteetumaan fidee kaa'e. Ammas useetu bakka amma baasumatti hin deebi'u yoo xiqqaate guyyaa shan akkana haa ta'u mana saniin bule. Useetumaan itti deebi'a masgida dhaqeetumaan salaatee itti deebi'a. Yuunifoormii fi kana magaalaa dhaqee muradhee itti qophaa'ee madrasaatti daftaraas bitadhee itti qophaa'aa useetumaan akkanumatti ture. Odoo son jiru mucaa tokko kana beeku arkee mucaan sun dukkaana qabanii dukkaana obboleessaa gurguraa qobboon na beeka isaa dhufte jee masgida keessatti seena dubbisu bu'aa ta'e isaa dhufte akkana bara dukkaanaan gurgura meena geessi dukkaana isaa hojjireenne gisee hojjireennu achiin mucaa kana bira galee jechuudha. Dukkaanuma kana keessa hojii buluun eegalee. Ati as booda madrasaan eegale sumaan dukkaana kana mucaa bira bulu. Madrasaa eegallaan ijoollee madrasaa ta'e hojii wal baruu eegallee ijoollee katiyyaatii jiratan baadiyyaa irraa dhufanii mana kireeffatanii jiraachuu barbaadanii isaanii wajjin mana kireeffadheen dukkaana sanarraas bahee bifuma kana hanga dirree dawaa tana wanni nyaatanis waa hundaafuu namni nama shakkaa hatta qaayaa si baasuuf illee namni nama shakkaa ati ijoolleen tokko tokkos uggaa namaa wajjin wal barbaraa dhufne ijoolleen tokko tokkos nu gargaaraniitu machumaan magaalaa tana keessaas akkuma hattuu takka seennee boodarra abbaas itti taane ani dirree dhawaa tana qubachuun qabaahu jechuun sammuu keessa na uumamte magaaluma jireenyaa godhachuun qabaa jechuun sammuu keessa na uumamte achumaan itti fufne gaa inshaallah boodarra barsiisota wajjis wal baruu biyyaa wajji wal baruu muhaadaraa Nuur Shamsii jaamtuun eegale muhaadaraa Nuur Shamsii tan irratti muhaadaraa guddoodha biyya guutuu waliin yaamnee gorsa kannuu daawaa kannuu walaloo adda addaa dhiyeessuu bashannana dhiyeessuu sagantaalee gurguddoo dalagaa turre qophiilee idaa dhiyeessuu sagantaa abbootaatii fi qophiilee adda addaa irratti affeeramnee dhiyeessuu yeroo isaan odoo nashiidaan eegalin duraa hojjechuudha nashiidaalee adda addaa walaloolee adda addaa bashannana diraamaalee adda addaa ijoollee dalasiisuu qophii asoosama dhiyeessuu sagantaalee waan adda addaatiin bareechuu irratti shoora adda addaa taphachuu kana hanga qotaa 12 fixatti bifa kanaan hin ture. Mashallah. Hawaasaaf yeroo takka waan akka waan inni na fidee ture emoojii boo'insaa please hin erkinaa yoo bakka emoojii san onnee yookiin waan biraa emoojii biraa fayyadamaa waan irratti erkee ture wayiin irra guute please emoojii boo'insaa san hin erkinaadha. Tole egaa imalli hanga dirree dawaa hanga hayaaskuuritti kana fakkaata. Hanga dirree dawaa keessattillee hanga ustaaza yookiin barsiisaa taatee barsiistu takkattiin dhagahee barsiisummaa kan kee yoomitti hanga hayaaskuul osoo haga hayaaskuul eegaltee xumurtee moo hayaaskuul osoo jirtu madarasaatti barsiisuu eegaltee moo haala kamiin barsiisummaa kan kee amma baratarra osoo jirtuuti moo haala kamiin? Dirreetti an barsiisummaa biraatii miti. Ani nama baadiyyaattis quraanaas qobbootti haffazee dhufee kitaabban adda addaatis baratee dhufe waan hin ta'eef sunanaaf kanaaf kitaabbanis asitti waan hin qara'uuf wanni jiru ijoollee quraana barsiisuudha tokko. Ijoollee baay'ee waliin qabeetiin barsiisa. Ani madrasaa gizeen firraa kafalu madrasaa tan kafaleetiin baradhaa. Bilaashitti miti. Kafaleetiin baradhaa. Isaafuu hanga duraa jechuudha. Boodarra madrasaan tajaajiloota ani kannuu fi kanaas ilaalanii ifuma isaaniitiif na kadhatanii sagantaa gurguddoota irratti hirmaachuun itti fufee sagantaa kana irratti kaan hirmaadhuuf qophii babbareedduu kaan qopheessuuf barsiisaa isaa Alii Jaamuu jira. Barsiisaan kunis hedduu na gargaare. Sagantaalee dirree dhawaa irratti dhiyaattuu irratti illee hangaan dhiyaatu akka gaheen ture. Sagantaalee hedduu irra dhiyaachuu walaloodhaan. Walaloo yeroo san keessatti biyya keessan baay'attu walaloo tanaan hin beekame. Achi boodaan gara dirree dhawaatti hin dabre gaanii. Dirree dhawaatti madrasa Bilaal keessatti walaloo itti fufee. Sagantaarra walaloo itti fufee. Hanga namni hundi walaloo baree walaloon baay'attu takkatti gatii walaloo namni baru takkatti walaloon waggaa baay'attu gara yadalaan seenee.
يدلا دورا كاستا أنا يدلا سينو كباجي وقام مرتين دوني يدلا نانا كيسو أمبراتي مدي نمني دو ولا لو بري دورا ولا لو نم بكما ولا لو نمني دي بري يولد تكون دو ولا لو بري ساني سكندار ديسو نيجالمتي غرب راجع دبرون كبا أما سكندا بشننا تام تربي ديسو نندر ولا لو ديسنا ولا لو ندو هاسا سالتشارف وان حواس أم بشننا هاري إف مودرن إف غرو كمنا مالين غرو كبوغان جيتيادو يرى يدلا تدبرون كان كبوتو ناقله كاسة تكون كوبيسة إذا كوبيسو وان كاسة غوتو تو كوبيسة تي أسو وتجرت إنديسين تبي شاربي جام تو كوجرا يو بيتلم به تبي سني ورا تبي سنبلا مغوري أكا استوديو تيجا ماغمان أخانيس بني سنغلي باك جراوند دي ستي غورده إنتروس بفا أداتي نتغوري تبي غرغر أبني سجل أددا سرنا كي جالسين أنت ورابات يو خاصني تكوبا ديو سو وراب جرتوس درابا دي خبرات تخيزه جل راتي دي كاستا ورابدا تبي منا خيسة تيسي ورابدا هدول فات على مكان ورابه فتيتين منا شجع مالا لي يزي سنس مكتبة كبشيني أكو أما مكتبة ساسني كاستا تدو غرغرما مكتبة ساسن كيسه إذا بايساني غرغران سانا چمت ماشينا بايساني كباني بايسان غرغر أجيب تخاني garuu namni biteen jiru yeroo hedduu ture boodarra iiddi dhufte iidarratti wanni na mudate keessa sagantaa kana dhiyeessuudhaaf sagantaa iidaa bareechuudhaaf waliin nu yaamanii saansuura godhanii cuunfanii sagantaa dhiyeessuudhaaf mee sagantaa Tiyatiis Abdurrahmaan jaanii na yaamanii niin je'ee fi dhaggeeffataniituma abootun Gurgis fakkaatti jeegariin warra mataskaana raa'iyyuu fakkaatti. Tokko kaje saboo akka wallistoota godhata Abdurrahmaan saboo gariin akkuma qeensi godhataa biyya. Awoo hundinuu naqqofla gariin warri manaa kun guutuun naqqofla kaan jedhu wallahi. nama lama qofaatu ci keessa na deeggaree mana guutuu keessa naa taate jee manni guutuun ni taqaame jecha bootun uummata irra nu salphisti akkanatti hin jedhin yadala kanaan wanta na rakka godhattu kana jettu kana irraa dhiisi akka itti jettu bareeffadhu jaanii mudarra haya jeetiin firraa walaloo takka dhiyeesseef walaloo waa'ee mirga dubartoota irratti akka dhiyeessee fi walaloo tana ta'eef walaloon nabee kan duraanis waan ta'eef namni waan bareeffadha walaloo tana irraa fudhataniit waan jedhara illee isa kana rijeektiin irra godhan waan qalbii nama cabsurraa mana shajjamaanis geessee hin bitamne asii waltajjii irratti isin dhiyeessennaan hin qeebalamne dhawaati jechuun hin taatu jeetiin irraa dhiisi. Waan sajaa kaasii ta'an fuudhee fi namtichi tokko namtichi teeppii tolchu tokko teeppiin qaba teeppii wajjin bira geesse. Izeen bira geessu kaasita keessa jiru kanatti qaqqabeeti izee dhaggeeffatu maaltu kana godhata sanaan jee maal wanni kana godhatu khayriidha maal kana godhachuun naan jee eenyu namni kana godhatu kun kaasita raayyaa tokko as fuudheetti kaayeet raayyaa kana kaasinni isaa istuudiyoo waraabameesi sagaleen isaa guddoodha gizeetti baru dilja akkanatti laal namni akkatti jiru jedhu maali kana godhachuun maaltu kana godhata isaa amma kanaas kaasita jaanii gobbaasuu deemanii jee waan qalbii nama cabsu takkanaa takka jechuudha. Amma guddaa tonoon nuti kikkibna goote waltajjiin guyyaa iidaatii gahe guyyaan iidaa yeroo geessu sagantaa dubartootaa sanillee taatu nu dhiyeessi janichi na baasan. Annummoo bareeddii qalbii keessa jira waan ta'eef jecha saniin jeesee. Kalau isaan silaa jibban san ummata gubbatsan jennaan ummanni ni jaalatee miti waltajjii gubbatti wallee makarfoona bakka saniitiif bareechee beekane hawaasni waan qabu narra fixate. Waan isa jaa huccuu qofa madaabaraa sadii nama huccuu qabu kan jaakkataa fidee narra kaaya. Takkaa sagantaa gaggeessuun irratti kasanii mooraalee harkadheen beeku. Maallaqa qofa waan madaabaraa kan ta'u waliin qabna. Nashiidaan sun tami sila. Nashiidaa jalqabaati. Ni jirti abba? Anaaf nashiidaa jalqabaati.
Hawaasni ni beekaa nuti ni beeknaa gadhiifamtee YouTube fi kanarratti. Durraati wanni warri gaafa dura kaasii ta'an akkasitti ka boodara guyyaa kana booda guyyaa waltajjii kanarra dhiyeesse booda mana ishee Jamaal sanii deeqaa bitadhaa jeetti himee hawaasnichi dachee bitatee Oromiyaa kana Isaafaa Harargee baafii dhiyaa keessatti hedduu dhaggeeffatamaa turte. Garuu waan istuudiyoo seenee ba'e waan hin ta'iniif jecha boodarra gaa hafaa dhuftee kaasota istuudiyoo seenee ba'eetutu eegas booda sababa gara istuudiyoo dhufuu kanaa ta'e kaasasaniiti. Asuma teephiin taa'ee caccabsaa waraabee sun gara istuudiyoo dhufuudha sababa naa ta'e jechuudha. Nashiidaa san nuu jee dhaga'uu feena jechuun jiranii. Kaasinni Yoo yaadatte. Yeedaloo isaa. nashiidaan akkana jetti. إنني أهوى إسلامي وهي نور في فؤادي وهي همي وغمي مشرق الصدر وفهمي فداء روحي وجسمي بدتشنك يومي إنني أهوى إسلامي وهي نور في فؤادي وهي همي وغمي مشرق الصدر وفهمي فداء روحي وجسمي قدتشنك يومي كتاب خير قرآن كريم ملس أجروه دستور الإسلام يا ببريتشا حياة الأمام رغوهن دانغوتو خين كبني أمين قوني خين يومي إنني أهوى إسلامي وهي نور في فؤاده وهي همي وغمي مشرق الصدر وفهمي فداء روحي وجسمي بدتشنك يومي أنسي في أتنا في أبوليس برولي في والفدور ربي في والجب مالي فيه أخوة الإسلام أضحت روضة للمؤمنين حليف والهام خطوتين يامي إنني أهوى إسلامي وهي نور في فؤاده وهي همي وغمي مشرق الصدر وفهمي فداء روحي وجسمي قدتشونك يومي أخوة الإسلام أضحت روضة للمؤمنين حليف والهام خطوتين يامي أكان جدي ما شاء الله أستاذ دقيني قاتنا نشيدا هاي سليمي يا دقيني نو دقيت ترى ما شاء الله نشيدا مني قا يدلو تو عارو تفلال كذا كيسي في بالبالي يا سر دقيني يدلو إنسان بدره maybe سليفي تيارو ذاته إنسان هو يدلو تو وان بينه في المنما وان بريتو تيمي وان تيف وان برينه جو يعني نمدتشي ما لوني كانوا قرأتو تنجنان يا رب جي نندلق يا رب جي هنگا تيكو حلال الرأيو دقي سلي سساقلي عبد الرحمن دقي آجتي هنگا تقاب بتوتي ساقلين عبد الرحمن دقل جرا آجتي هنگا تيادو تكت ساقلين بران لين يو دقي سلي سساقلي عبد الرحمن دقل جرا آجتي هنگا تيادو تكت تندلق فدران جين واني آتية تتون افدوغا نندي بستو جيني تيم براخوتي أنا أقول إن جاتشو فراسمانو هوغا وان تقوى يغلقن إردو أولى ستة دمادا جرما ستة دمادا نموان سنة راسدو ستة دمادا سنين هنشا ودمين وانك أجنوران بقومتي لاليتي إجا positivity لالي إدو كان مني جوجلا كفوسون تاني يوان راس الراوجرات سرئيسي غرو عملي تيترا كايو خيترا جاتشوني نما هفدو واسن ديبسين جاتشون فرا deemtee bakka silaa gahuu barbaachisan maleessa galatamu. Galatoom Ustaaz sa'a dheeraa gaa haasawaan ammallee dabarsuu jirra ammallee haasawni keenya itti fufaa ummata hawaasa nu jala jiru ammallee jidduun gaa nashiidaan bohaarsaa deemuun dirqama nashiidaalee ta'ee saataniin anilleen hedduu jajjaaladhuu jira ta hawaasni illee jaalatuu jira
أنا ما فكينا سادو نار بوي غوكوبته إفوا هوندا نشيدا سندون جار دار جمعة هدومو إفي تا ماشيتا واي فروغنا في خنا حواسني حالان جارتا أجمعة هدومو را فيتو جدورا نوي غدي فيتو بكسلا بكسادو با خنا را ناي غلتي نتي تولا مي إرا نودر بيتا كمل نشيدا أرجمان كندمو ربنا غرغاري إيمانا نوبوتي صبر نجاري أرجمان كندمو ربنا غرغاري إيمانا نوبوتي صبر نجاري يا إلمنما يا أخ قلبي إنجيتو وما ربي خيسا يوغاني في قلالتو أكتسي أومي يوغاني في تلتلتو أكتسي أومي يوغاني تنتلتو وربي سيف قده لالي تفكري إيمان نوبوتي صبر نجاري تدبدريس لا لتكبدرا نمسي قدونو نعم ربي ترى لكوتي وانفتوني مع ربي ترى ميما زيادة إجافي قرر الركالي وهي الدنيا تنرى برباد نركته بيتي في قرقرين إيمانا نوبوتي صبر نجاري أرجمان كندمو ربنا غرغاري إيمانا نوبوتي صبر نجاري بولنا ما قلتي قديم فقيسنين قبولي سخيتي فبلن قرتنين هذا شريفوتين ما ندنين حاسد مارا في الربان دبنين إفي هرارمتين من رار السنين تايا بوليسام إنجتي شري إيمانا نوبوتي صبر نجاري وأم فجافت أبان مرتاب هذا نما فوتو في بتدوتا وصلب جرتو جزا ساركتا خران كنا مادام فوتو إراغوري إيمانا نوبوتي صبر نجاري أرجمان كندمو ربنا غرغاري إيمانا نوبوتي صبر نجاري إفتم بكالجين شني حاسدم هرمي غوغوسي طارتي قمام أكناف جراتو جرو في التمام خنرا قمدو إردو النمام جالل ربي في تم ملايكاف نما راحة جراتا جرو غندرما بايلما ربي تيم خالق البشري إيمانا نوبوتي صبر نجاري مؤمن توت ربي قرآن دبتو ور نفسي يا ساني كتي قلفتو جزاكم الله خيرا ما شاء الله تكبير بارتي لي حواسني ججالته هند جتة في أم بارتي تيجاناجو جدة هما ركون كهو والله نشيدا أنا هدو حواسني جالتها أنا سيدون جالتها ربي مبيسنا دي رسو توله أسو نشيدا لي خسام بهين ولي قالتي نشيدان غاباست نشيدان غا أمان تنا يرو أما بوجرتو دقيقة أفرشان نشيدا لين تهسن مو ni dheeratte akka malee daqiiqa 30 sa'aat akkana dheeratte nashiidaan san yoo akka ammatti nashiidaa akka amma baboo jirtutti isaabamte nashiidaan kaashisa takkaa yoo xiqqaate daqiiqa 5tti odawwee ol 20 wayii dhayti so nashiidaa dhedheertuu san waliigala ustaaz Abdurrahmaan habba firii meeqa qaba waliigalatti waliigalatti albama 18 jira albama 18 albamni tokko ustaaza meeqa firii meeqa nuti daqiiqa 60 baasna daqiiqa 60 qaboosan waliigala nashiidaaleen gaggabaabduun ammoo nashiidaaleen xixiqqoon gaggabaabduun gara 50 jira dhedheertuun tun ammoo albama 18 jira albamni tokko bar nashiidaa firii kudhan lama ta'a kudhan lama ta'a saa dheeraa
وقا بريستو ما سكن ما جلتي نشاط يعني نشاط يعني مثلا وكملت نشاط تنشبسوا في تنتبشوا في ديبي ماس أكنت يدل مسافة كوتة يدل أساسا نتي نفاني وراء في غوتو في كلام صار زي بريستو دام سبريستو جرا لأن هذا ما يردوسي أما كنا هنا نشيدا رايام بريستو لالته نشيدا ندير تونتون نشيدا رامساتي أما شيء يبدوشي سيو لالته نشيدا له ندير تدوران دلهم سر رايا بان نجاشي سيو لالته سازانا سيو لالته نشيدا له ندير تونسان دلهم كان نشيدا رامسات رامسات جالس جلوسان أكرمتي نشاطا ومسجد ada geise في وانقرار ada geise مت قد تيجي بستيدي سينا كتابة سيدي أفرشان كتابة قرن دبستيت كتابة قرنان كان غيسا كتاب وها والله أنا رواحد تسرتي قوتيت ويب سايتي كواليتي إنساني في أكسوما سورس إنساني ترو سورس تان أنا رتي فتيت وامر بعد سمر بعدتي دبستيت كتابا سيرة رسولة كان جل رأي قلتي قوتو فتيت أشخاصا فواتي كل هذا توانا ركبت سامفرد وانسيو جدي مشهورة متدوري أرانتا نخات متدوري خيسا كنا فما كاستا غيو فرت قدي سلماني جا حياة الإسلام جرو الإسلام تو كم جرادا جا أخاص الأمم رفع كمان تناسيني يكون مو ظلمي ركوا كم يقبضون جو متدوري فرت خنا رت كتاب بايد بس كتاب بايد بس خنا خيسا سينا لدتاتي كنا باتي سينا له سادونا ره يتريم تنا سينا له كرني خرابي سينا ده سيناجي جتكلم سينان كذي قلت جل مرة قلت قلت في تو كابدا سري ساكن يا جيس parti le sabe ya parti am bekkasan eddu bisena wani jala duifu bekkasado sena sado san nimpada ninja fi nu zadera wan san bekkasan ya hoga قلت في تو كابدا سا جيس وان دمنه في لما فا program kana ratti sa wan sena nedera san immediato nama taayere gefatu male amma sena maashita rayo lalte sena maashita sena baba fiyo lalte kasuma sena harisa yo lalte sena kitabana kana ogadu bistu wa masjid rattu lageenya farredu wani kasiti malafi heddu dubisani cumfa dila khisa yarkata wante cumfa dila khisa khasi harkisu arkata wante fi male akama jaddet musted mo wa masjid rale geese wana kama geese wan qalbi rasulu barresumti نشيدالين ما نشاطا أيوة نشيدالين جواب دون ديكا شنشاني توني نعم سقودا خيسة تبرفتشون ننديسو أكدا أواتي ستبايدون ننديسو أما يسانسون نمني سيزن لقيفتي وقافت وهي سلام الرا كونسبتي ديلا يوم ظلمي راتاتي كونسبتي ظلم يجول كوت سون غوتوسي ديكا صدر وصنتين ديكا جهتم ديم جوانته ديكا جهتم كيسة تام سأكمين كيسة خاية نمنو خون ديكا جهتم غوتو لقيفتشو دانتا أكمل جتيت ومغر تقول توان سامور رسيدو فين بريسة يوتة nama ini dapat nama kan, namanya segala yang beredut itu anda dapat, segala yang beredut wan nama dapat, so saya satu kemana, wan nama dapat itu dams, senale wan tu ada cerah furati galung gawat cukup, nama dapat itu bukan mak ide mungkin, wan furati galung jerat cukup, wan furati galung sangkai sekarang hamma telefon versus, saya telefati wagga butuh telefon ameni batu, nasi dalam lebih tu lokasi, dubisa wagga butuh dubisa turteni batu, ibu wagga beres itu senan sun. Mungkin osum finna kami tim baresa heddu tiya duran bati maybe walilla kuntat order isi ide sirna kaza ya sai lafa yola altima adem sa rasul sallallahu rabbi salamu alai makara taif tidakan taif ra makkah tidiye bian dakko harasan rati zamudatte honda tartibana kasi gesat makkah debis makara wase आइफ फिदेत आइफ रामकत्ती यो जला दिनते जलाते मागास पैसेला फारती अकसर वो मक्कना कना खाना सेना रतुगत ये फते हवासने एक से डूम तिदीरो अकनमा फिल्म आता कोती एक से गेस तिदीरो अच्छी बोधो कम था मस्त सेना माशता यो लालते और गुदरे एक तो राकल भी नावासा से जिदे मादें अकनमा फिल्म संताये लाल जुरुत्ती उमने के जे बोयो अगर दुरा अति वांसुन وانسى دعامي أمتا دعامان تبدأ جا أتسي دعامتي أمتا غوتو چونفيته ولا لو سانغبوسته باسته أكاتا ترياتو أكاتا تي بري فهمتو وهوندا ساتي والك بيسته تكاسي تخدم واو أما نشيدان تكا يوخين تا ماشتا يوخين تا سينا سادو فاتنا نشيدان تكا غوتون غا ديكا جاهتمان چونفيته ولا لو برسته يدلو تيغوته أغا استيديو سنته فرطو تيرو هغم تكني فرطي وغا باتيلي هغم هغا تمرم تت هغم نفرط تك
wanni dalagu takka gii mondahu hangumaati sa'a kanneteef hangumaati mas yeroo kanneteef takka waan bareedu dalagu dandeessa. Fakkeenyaaf kaasita albama jaatamu joo kana waan kaasita sadii toofaa barreessiteeti cuunfaa isaa dhiyeessita. Waan kaasita sadii toofaa barreessitee san keessa cuunfitee dhiyeessita. Waan kana ta'eef jecha yoo xiqqaate sagantaaleen gurguddoon deeqaa jaatam deemtu tun waggaa turuu qabdi. Lammaffaa waggaa oduu istuudiyoon seenne dura ogguu 20-30-40 waraabuu qabda. Fiyaadhiidha. Dura sagaleen kee waggaa bahu fakkeenyaaf amma sagaleen anammaa asii jootanii fi tanii waraabdanii dhaggeeffatan san adda adda ta'uu dandeessi. Maaliif ni beektaa? San akkuma ispoortii yeroo gootu qaamni kee tireeningii lakka gootuun fudhachaa deemsan sagaleen keetis waan san fudhachaa deemti yeroo iddoo irra deebita. Yeroo iddoo gisee irra deebitu hanga sagalee ta'e tana keessatti goda qotattee akkaataa itti baatu hojjeeffattee wanni isii dura dhaabbatu hin jirre. Tireeningii yeroo hedduu yedala sanii wajjin wal bartee fataa jettee atilleen if gadhiistee hanguma jechuu dandeessu. Qaama fakkeenyaaf amma giseen jedhuu fi gaafa san giseen jedhu adda adda. Amma torbaan kana keessa tireeningii itti godhutti hin jiru. Inni san ammoo baatii guutuufaa baatii shanfaa walitti dhaabee osoo irra deebi'ee waraabu tireeningii godhu akkaataan itti baasu kana konstaanti godhee waan hin jiruuf konstaantiliidhaan waraaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaa barreessuudhaaf yoo xiqqaate baatii 5 ol 6 ol si fudhachuu danda'a. Yoo dhugumaan hin dalagaa jechuudha. Barreessuun ulfaateetii miti. Walaloo barreessuun ulfaateetii miti. Walaloo nashiidaa baatu keessaa waa lamaatu ulfaata. Nashiidaa baasuudhaaf. Yedala sirriidhaa argachuun baay'ee ulfaata. Mata duree irra barreessitu. Mata duree amma hawaasa quuqu jirtu. Rakkoo hawaasaa ta hawaasni gisee gabbee rakkoo xiyyaraa dubbata jiru quuqaa hawaasaa ta'uu qabdi. Mata duree san argachuun hedduu ulfaata. Waa lamaan kana ulfaata. Walaloo barreessuun ulfaata. Yedala immoo waan akkaan waan san bareechurraa waan ta'eef yedaleen isin ulfaata. Waa lamaan kana yoo nifi bareechitee harkattee atichi booda dhaamsa keessa kaa'achuu dandeessi. Yedala harkatte mata duree harkatte waan kana akkanumatti uffatu waan garte barreessuu baattee dhaamsa keessa kaa'achuu dandeessa hawaasni lubbuu dhaggeeffata jechuudha. Mashaallah. Waan ajaa'ibaati egaa albamoota 18 ol Ustaaz Abdurrahmaan akka qopheessee himee ture. Tole as keessaa nashiidaalee dila kana keessaa tiyya siimee hawaasni jaalatu siimee Ustaaz yookiin Munshid Abdurrahmaan nashiidaa tam haalaan jaalatti tasaa keessaa gaa namuu kaan haatiinis ilmoo irra jaalattu qabdi. Namuu nashiidaa keessaa ta jaalatu qaba. Ati tam jaalatta haalaan ta yeroo hunda ja'ullee feetuu fi jaalattu tam nashiidaalee ta'e keessaa. Hundam. Takka keessaa. Hunda jaalchistu. Ta'e dalli isaatiillee sitti tolu. Hawaasa keessaa filata malee an hundaa hin jaaladha. Bira dursa uummata giseen gabbaasu osoo hin jaalanne uummata gadi hin baasu. Garuu deemee ta'ummanni irra jaalatee hin jaaladhaanis. Ta'ummanni irra jaalate. Albama wayya keessaa ta'ummanni akkaan dhaggeeffate ammallee akkaan dhaggeeffatu jira. Ammaallee albama maarreef isin hin jeessan. Arjummaan kennumoo rabbiin nu gargaarii imaana nu guutii sabriin nu jaarii. Kajoo kana uummanni hedduu dhaggeeffate hedduu jaalateesi dirqama atillee deebi'ee miizaana gaa ati abbaa baasellee uummanni deebi'ee garuu sanatti miizaana harkaa qofas. Sirree karas. Amma fakkeenyaaf raayyaa gaafa kaasita 20ffaa baasu inni waggaa guutuutti laffee qabaasa kaasita 20 takkaffaa ture. Garuu kaasita 20ffaa kana waan Seenaa Abdallaa fa'a Muawiyaa fa'a. Sorbaan lama waan hin geenye keessa barreesse. Isee garii wanti akka waahiiti gaafa siibaatu qabdi. Kaasinni namata guutuutti laffee baheerra hawaasa biratti acceptabilitiin isaa akkaan ka guddate 20ffaa. Inni immoo 20ffaa kana xiqqashoo uummataan fuuldura hanga ramadaanni seenuu uummata hangaan guddaa kaniin namata guutuutti laffeetti as baasuu jeeti isa kana gaddisi. Gara raayyaadhaan raasinni reekuu kanaarra bare ambiraan jira. Kanaarra bareedaa 20ffaa kanaatu irra hawaasa bira fudhatama harkata jennaan ati hin beektu jeen wal karaa ture. Boodarra immoo miidiyaa irratti amata hedduu booda kaasa keessa kam jaalatte jennaan illee 20ffaan jaaladhaa jeetu. Gadi yeroo san keessatti immoo yeroo sila durba san keessatti 20 takkaffaa irra jaalatta. 20 takkaffaa san keessatti wanni inni haasee dhugaa hawaasaa ta'uu qabdi.
mata duree sana argachuun hedduu ulfaata. Waa lamaan kanaa ulfaata. Oduu barreessuun ulfaatu. Yaada immoo waan akkaan waan san bareechurraa waan ta'eef yaadalleen isin ulfaata. Waa lamaan kana yoo nifi bareechitee harkatte atichi booda dhaamsa keessa kaa'achuu dandeessi. Yaadala harkatte mata duree harkatte waan kana akkanumatti uffatu waan gartee barreessuu baattee dhaamsa keessa kaa'achuu dandeessa hawaasni lubbuu dhaggeeffata jechuudha. Mashallah. Waan ajaa'ibaati egaa albamoota 18 yoo Ustaaz Abdurrahmaan akka qopheesse himee ture. Tole as keessaa nashiidaalee dila kana keessaa tiyya siimee hawaasni jaalatu siimee Ustaaz yookiin Munshid Abdurrahmaan nashiidaa tam haalaan jaalatu tasaa keessaa egaa namuu kaan haatiinis ilmoo irra jaalattu qabdi. Namuu nashiidaa keessaa ta jaalatu qaba. Ati tam jaalatta haalaan ta yeroo hunda ja'ullee feetuu fi jaalattu tan nashiidaalee ta'e keessaa. Hundau. Takka keessaa. Hunda jaalchistu. Ta'e dalli isaatiillee sitti tolu. Hawaasa keessaa filata malee hundaa hin jaaladha. Bira dursa uummata giseen gabbaasu osoo hin jaalanne uummata gadi hin baasu. Garuu deemee ta'ummanni irra jaalatee hin jaaladhaanis. Ta'ummanni irra jaalate. Albama wayya keessaa ta'ummanni akkaan dhaggeeffate ammallee akkaan dhaggeeffatu jira. Ammaallee albama maarreef isin hin jeessan. Arjummaan kennumu rabbi nu gargaari imaana nu guutii sabriin nu jaari. Kajoo kana uummanni hedduu dhaggeeffate hedduu jaalateesi dirqama atillee deebi'ee miizaana gaa ati abbaa baasellee uummanni deebi'ee garuu sanatti miizaana sitti harkaa qofas. Sirree karaa sitti. Amma fakkeenyaaf raayyaa gaafa kaasita 20ffaa baasu inni waggaa guutuutti laffee qabaasa kaasita 20 takkaffaa ture. Garuu kaasita 20ffaa kana waan Seenaa Abdallaa fa'a Muawiyaa fa'a. Sorbaan lama waan hin geenye keessa barreesse. Isee garii wanti akka waahiiti gaafa siibaatu qabdi. Kaasinni namata guutuutti laffee baheerra hawaasa biratti acceptabilitiin isaa akkaan ka guddate 20ffaa. Inni immoo 20ffaa kana xiqqashoo uummataan fuuldura hanga ramadaanni seenuu uummata hangaan guddaa kaniin namata guutuutti laffeetti as baasuu jeeti isa kana gaddisi. Garuu ayyaadhaan raasinni reekuun kanaarra bare ambiraan jira. Kanaarra bareedaa 20ffaa kanaatu irra hawaasa bira fudhatama harkata jennaan ati hin beektu jeen wal karaa ture. Boodarra immoo miidiyaa irratti amata hedduu booda kaasa keessa kam jaalatte jennaan illee 20ffaan jaaladhaa jee ture. Garuu yeroo san keessatti immoo yeroo sila duroo baasan keessatti 20ffaa irra jaalata. 20ffaa san keessatti wanni inni haasee dhugaadha. Garuu immoo uummata biratti haalaan 20ffaan hangina qabachuu osoo hin ta'in akkaan uummata biratti qalbii uummataa fuudhe 20ffaa. Sanif izee dalaydoti si bareedeetuma dalayda. Boodarra immoo hawaasa biratti akkaan fudhatama haa qabu gizee ganda keessa deemtu hawaasa keessa deemtu akkaan dhageessu hawaasnillee yaadarra kan sanis birattis fudhatama harkataa deemtu. Ta seenaa maashitaa faa'oo kaasita kam keessa isti ture? Albama sadaffaadha. Allah ya Rahman ya Bar Juma nutahi ya Rabbi nutisnamuma Allahu ya Wahidu Samadu Ferinko Guddani nasirra barbadu khairina dubbifte anturraneedu. Albama jiru ture albama achi keessatti illee seenaalee baay'ee jira. Seenaa Harisaa jira. Seenaa maashitaa jira. Seenaalee Abaabakriitii jira. Akkaataa Abaabakrii Rasuulitti Madiinaa hojii deeman hangam takka akka jaalatan seenaa kunis jira. As keessatti illee seenaalee baay'ee argattu. Maashaallah. Albama afuraffatti aanee albama akkaan dhaggeeffatamerraa ta'uun oolu jeetii yaada. Yaa yoo kan karaa dhumatti yeroo isaa goonaa yoo sitti tole immoo ammallee islaamii jette natti tola. Yoo kan karaa booda goonee yoo jettis Tapi jangan gimana? Ada ya, kodara sudah. Okay. Tole, osuma kana jennuga Ustaz Abdurrahman yookiin Munshid Abdurrahman kara injiinaratti khaseen. Kara injiinarummaa kana egaa seenaa ta'e school xumurreetti dhabne kara university irratti amma khaseennu mega university yeroo seentu university eessaatu sigee yeroo jalqaba university seentu achitti simannaan akkam ture
achi keessatti hoo maaltu si qunname gargaarsi alaa si ergamoo namni si gargaaruu fi kana mee haala yuunivarsiitii keessarraa nu taphachiisi. Ani yuunivarsiitii Maadanur mana barnoota madrasa Maadanur irraa yeroon kutaa 12 fixadhee akka takkaffaa qalbiin kiyya Finfinnee na jaallatti Finfinneen guute haa ta'u malee akka lammaffaatti Jijjigaan guute afaan Somaaliitiin barachuu akkaan jaalladha. Afaan Somaalee barachuu afaan adda addaa barachuun faayidaa beekaa jetti afaan Somaalee barachuun qaba jeen Jijjigaan guute yoo lammaffaa irra na taate jee haa ta'u garuu Walaayitaa Sooddoon na dhufe. Walaayitaa Sooddoon ani hedduu sodaadhee Direedaa keessa namni Direedaa guddate karaa baasanii guddate hedduu gara Dabuub kana gizeedhaan akka waan ilaalcha addaa tokko jira. Ummata TV irra ilaallu tokko fa'aa ka'ee boon nama jiru nama sodaachisu akkas ilaalcha hamaatu qalbiitti keessa na jiranii sodaadhee deemu. Jijjiirachuuf hedduu yaaliin godheen ture Aramaa Yuunivarsiitii dhaqee yuunivarsiilee Aramaa na jiramu qaba jee hedduu yaalii godhee naan milkooyne rabbi waan godhu san qeerumaaf godhaa garuu bodore Walaayitaa Soddoo Yuunivarsiitii deemeetiin baradhee Walaayitaa Soddoo Yuunivarsiitiin bifa bareedaadhaan na simatan garuu kaan eegee miti yuunivarsiitii yoggaa jaan uummata barate uummata sammuun isaaniitis akkaan ciccimaadha namni yuunivarsiitii jiru kun hundi isaaniitu nama sina siraata qabu nama naamusa qabu nama ummata tokko ummata hawaasa ummata guddina waa barate tokko akkasitti yaadaa ture. Joollu mata ka hawari ganna kamte gizeen laalu gizeen dhaqu xiqqoo haalee natti tolu dide gizeen dura dhaqu. Ani Direedaa hin dhufe Direedaan tun madrasaan mootummaa manni barnootaa mootummaatis madrasaan islaamaatis hundinuu ijaaba uffatti dubartiinis. Hawaasninis akkuma jirutti ijaaba uffata magaalaa keessa gizee deemtus. Carraan hedduu dubartoota qullaa deemu harkootis hedduu ulfaata. Hin jiru. Hawaasa kana keessa guddanne miizaana keenya gama takka ture. Itoophiyaa waan jaamatan hunda akkas seena. Akkuma jirru san akkuma Direedaa san naaf fakkaata ture. Ogaan dhufu isa baalan adda gama dhugaa dubbachuudhaaf. Akka jirutti dubartoota qullaa yaadu. Dhiira tanaas sanuma akka garte taatu. Simannaa bareedaa nu godhanii nu simatan jennee nullee isaan garuu fireeshii dhufe jedhanii fireesh maqaa jedhu nu arrabsitu. Ka fireeshiin seente yee fooqii gubbaadhaa nutti lallabu nutti iifu. Uummata akkamii dhufee maqaa jechuun hin baalageessuu dandeessa yeroo dura raabsaniiti. Ati walumaa gala harkaan dhufe ijoollee jamaatii jira. Jamaa qabdi yuunivarsiitiin hundi. Barataan tokko akka dhaqeen jamaan eessa jira yuunivarsiitii gaafachuun dura osoo hin baareen akka fayyatti jamaan eessa jira jee gaafatee gara jamaan maquutu irra jiraata. Ani yuunivarsiitii keessa barnoota amashan ture injinariingiidhaan bahee sina siraataan naamusaan akka gaariitti barnoota fayyarra cichee warra keenya keessaas hatta ganduma keenya keessaa illee namni yuunivarsiitii waan hin jirreef ani xiiqii yookaan hijaa naddagamtu bahuun qaba ta'uun qaba waan jiru waan naddagamuuf qabxii bareeddus fiduun qaba jechuun waan naddagamuuf barnoota fayyarra cicheen baradhee akkuma isin warra keenya keessa yeroo sanatti namni yuunivarsiitii irraa bahee hin jiru maatuma teenya keessaa jechuudha. Maatii teenyaa miti gandaan itti adda keessaa illee hin jiru waan kunis hedduun addagama maali nuti barachuu qabnu wanni jiru qalbii kiyya keessa na jira. Sababa sadii barnoota fayyarra cichee barnoota fayyarra cichee barnoota fayya qabxii bareedduudhaan akkaan bahuuf ijoollee teenya achi jirtullee jabeessuudhaan nuti uummata barnoota ta'uu qabna jechuu qalbii kiyya keessatti uume barnoota baradhee barnoota fayyadaa bifa saniin xumuradhee garuu mudannooleen yuunivarsiitii keessaa isummaan laayif jaanii fi warra yuunivarsiitiidha. Laayif jaanii. Laayifiin akkam turte? Laayifii yuunivarsiitii jiru addaati. Dhugumatti jiru yuunivarsiitii jiru addaati. Ammas Itoophiyaa xiqqoo jaanii. Ani yuunivarsiitii keessatti barnootaan barsiisaa jala taa'ee baradheerra waan hayaataan achi baradheetutu irra guddaa. Miizaana kiyya biyya tana biyya keessa jiru tana keessatti miizaana wal qixxeeffachuu danda'a. Namni tokko amma kanuma Harargeetti yookaan Gondaritti dhalatee guddate tokko
osoo biyyatana bulchi jaan inni bulchuun ni danda'aratti fakkaatu. Maaliif miizaan isaa gama takka akka ta'a. Asitti Tigree ija laalluun qabna akka bahaatti Tigree uummanni Tigree uummata akkamii uummanni qimaanti uummata sabaa sablammoota kana hunda haalaala dhageenyu kan akka waan addaa takkatti warra laaluu jira. Uummata kana hunda bakka takka jiraata. Nyaata tokko wajjin nyaatta. Barsiisaa tokkorraa wajji baratta. Gambeella, Beenishaangul sabaa sablammoota Itoophiyaa keessatti jira jedhamu kana hunda hagarii akka bineensaan laalaa turte hundi nama si caalu ta'uu argita. Dubartoota kanaan gaafa duraa gisee ilaalu hoggaan dhufu dubartoota qullaa yaa'u habar qullaa yaa'u jeegaa akkasitti maasirra si fakkeessuun natti ulfaatu waan akka nama diin tokkotti dubartoota qalama gaffurattee yoo qalamni duraa bu'e siyaamtee si kadhattu naafuu diyyette. Innaa qullaa deemuu irraa jechuun isiif hin mijjooyi. Dubartoota kana wajjin baranna. Hundi dubartoota kana mataan isaanii irra hedduun jechuu dandeessa. Waan biraa mataa kana dhaawatanii kaan duuniyaa mataa kana dhaawatanii kaan gaarii feesa isaanii kan osoo hin ta'in kabiraa dhaawatanii kireema kana kan isaan dibatan addaa nama natti hin fakkaatan ture. Osoo hojii jiraannu akka namaatti nama yaadu ta'uun isaan kunis. As irra hedduun dubartoonni kun hundi dubartii baalagee na fakkaachuu turte. Dubartoota kana keessaas baalagee qofaas akkan ta'in dubartoonni qullaa deemu dillituun akka nama baasanitti hoggaa ija baasanii ilaalte hundi baalagummaa dalaggeessa fakkaata. Hayaata akkaataatti jireenya biyyatti itti guddatanii fi haala jireenyaatu isaan akkas godhe malee baalagummaa dalaguu kan ta'in qullaa deemuun sunis. Dubartoota qullaa deemtan keessa takka osoo dhiira takka hojjettee ilaalle barnoota isii naamusaan taafee xattuus akkanuma jirtu. Amata shaniin achi ture keessatti dubartoota warqii fuudhaa ture dhiira jaalaa. Kaayyoo manaa baateef malee waan biraa takka osoo ilaalle barnoota isii irra ciccitee qabarattu akka jirtu akkuma namaatti ta'e yaaddu akka namaatti yaaddiyee recognition kan nuuf ture ani kayyatti. Gan akkasumatti osoo qullaa suma deemtu uffanni isii akkasii sina siraata isii qabattee naamusa isii qabattee adeemsa isii sirreeffattee sirnaan kaayyoo isii irratti xiyyeeffattee tan barattu kumaantama akka taate warri baalagee yoo jiraate san gumata akka taate kunis sinaaf gala jechuudha. Akka islaamaatti garuu dhaamsiniin qabu dubartoonni islaamaa hoggaachi dhaqan biyya tana baalagummaan dalagan malee yoo baalagummaan ta'e malee barachuun hin danda'amu akka waan jedhuusa. Itti akkasii ni danda'amu. Saniif hanqinni barattoota islaamaa hedduu xiqqaadha. Heddummina akka biyyaa qabnu miliyoona 80 yookaan parsantii 80 akka dhiyaatu taane achi keessatti garuu parsantii takka yookaan lama taana. Hedduu xiqqaa lakkoofsi musliimaa. Isaaf dubartiin hin jirtu. Kunis garuu hanqina hedduu nama dhagahamurraa waan hawaasni keenya sammuu dubartootaatis ta'ee sammuu dargaggootaatis jijjiiree xiyyeeffannaa irra kan namuu qaburraa jeetii yaada. Laayiviin jiru kanuma ture. Galatoom reefuu egaa ijoollummaa kee yeroo haasofnitti faamiliin ta'e keessaafuu abbaan kee barumsa saayinsii akka barattuun fadhu ture yeroo ati yuunivarsiitii tana gaa seentee xumurtoo baabaan kee maal siin jee miira akkamitti dhagahame yeroo eebbaatii kee kana. Yeroon gara yuunivarsiitii deemu hedduu rakkadhee ani madrasaan qaraa ture abbaan kiyyaas madrasa qaraatu barnoota madiin qaraan na beeka. Yeroon ani yuunivarsiitii deemuu goo kana kaasa kiyya albama takkaffaa baasee lammaffaas baasee sadaffaas baasee jira afuraffaas baasee jira. Abbaan kiyya na dhiisee bakka amma maaliif na dhiisa? Kaasitoonni kiyya kan afranuu hawaasa bira jaallatama harkatee hawaasa keessatti illee manatti illee fiifisne dhaggeeffatanii biyyilleen dhufteeti mucaan kee maashaallah jedhanii hamilee isaaf kannanii abbaan kiyya amma jechuun na qorachuu maal qara'aa eessarra mucaa kiyya kun jechuu bakka tana bira kutee jira. Bakka jechuun fi gammadee waan silaa yaadde san harkatee du'aa naa godhu yoo ta'e malee ana na qorachuu bakka akkam jirta waan akkam baratta ganda kam galta. Je'ee barnoota na qoxaxaruu san dhiisee albamni kiyya kun xiqqishoo waan sanarraa laaffise waan abbaan kiyya na qoxaxaru san jirta.
yeroon deemee yuunivarsiitii qaroo kanaas inni kuma waan hin madarsaa qarootti fudhachuu ni mala. Naas hin gaafanne. Waan inni barachuu jiru hundarraa gammadaadha. Bakki inni nan deeme sun bakka akkasiitii fi bootaan taane ta'us hin beekne inni qorachuu bira kutee jira jechuudha. Sanitti hin jalaa bahuu danda'e. Haa ta'u garuu maatiin teenya waan si himurraa ammallee namoonni akka fayyaa hedduu waan jiraniif. Maatiin tiyya hawaasaan barateen irraa isin jeen ture. Nama yuunivarsiitii qaroof waatu barbaachisa waan jiru beekan. Saabuna haa ta'uu, nyaata dhugaatii haa ta'uu, waan wayii hin bitatan haa ta'uu, kana hundaa'uu hangaan danda'u takkatti garuma adda addaatiin tartiiba goggoraddeetumaan barachaa ture. Sani gara abbaa fayyaatiin sani jira. Egaa maashaallah yuunivarsiitii waggaa shanbooda injinariingii eebbifamtee I think intervii tokko irratti akkan dhaga'e akkuma achi baateen daarektii kara bultii seentee yoo dogoggoruu baadhee egaa maaliif Ustaaz Abdurrahmaan akka yuunivarsiitii ba'een kara bultiidhaa maaltu si oofee yookiin immoo teessee hojii mootummaa hojjettee ture moo akkuma jette achi baanaan bultuma seente yaanni bultii akkamitti si dhufuu danda'e waa'ee kanarraa mee? Waan tokko ni karoorfatta. Barataan tokko waggaa baratu jaalaltii gara kutaa 10 kana waggaa geessirraa eegalee shariika jiruu isaa filachuun eegala kan fedhee hojjechuu. Rabbi eenyu hojii waliin barataan ammoo kutaa 10 geenyaan 11 12 yeroo kana keessatti illee shariika jiruu barbaada. Irra hedduun ijoollee teenyaa kutaa 8 bira gisee qottee gara fuuraa deebitee barnoota murti. Gariin gara kutaa 11 kanaatti yoo warri akka naalee nasiibni toleef ta'e bakka tana biraan kuttu irra hedduun ijoolleen Oromiyaa keessatti. Ani ganda giseen dhaqu biyyatti hiriyaan teetuu ta'e taan fuutee namaan jaalamne. Ani ammoo kaayyoo kiyyatti barnoota fixadheetiin fuudha waan jiru sammuu keessa kaadheetiin ture. Barnoota gaafaan fixeen fuudhaa jechuun tun ijoollummaarraa na keessa jirti. Akkaan barnoota fixeen fuudhuun gawaa waan jedhuun karoorsa. Gaafuma dargaggummaa. Asittiin si qaba amma dhiifamaa. Akkaan barnoota fixeen fuudhuun qabaan pilaara keeti karoora keeti. Yuunivarsiitii irraa baate haadha manaa tan teetan yuunivarsiitii wal beeytamu. Achi baatee faamilii si qopheesse moo saahibbanii si qopheesse moo bultii keessa eefa seentee gabaabduma jaalatte moo osoo bultittiin seeniin jaalattee fuute kan adda nu baasi bal'inaan nuyi akkamitti fuudhuu dandeesse? Gaariin kenna galee. Tana yoo dhistee waati? Tana bakki murteessaan amma bakka tanatti laa. Bakka tanatti. Ikatana feena amma. Amma gaa warri ustaazii hin qabdii fi hin qabdullee asumaan adda baafannaa irra guddaa gaa darasaa fi sheeka jaalalti hin qabdu beeknaa mee itti nu fufaas ta'u. Jaalalti kan maqaa reetti irraamtuu godha. Kareni un karane malik jaalala. Jaalala san un karane. Jaalala osoo kitaaba lama sadii dubbisin osoo kitaaba abbaa qoran dubbisin akka inni jaaladheet. Jaalala kitaaba wanta dubbistee jaalatta wala qabatti jaalatta. Meegaa tawarran qareenii dhageenye tawarra kitaabaa tana dhaggeeffanna gaama. Nah, yes, tas. Jaalalti ani akkuma nama tokko jaalalti nama tokko qabdu sheekaas ma qabdi abbaa dhiirtuus qabdu namaaf saas hin beektu nama qabdu fakkiin qabu ani garuu maal jeesii yeroo
يا رب استاذ رديس انت روفي مستر شيكو دي أنا ما بعرف يا تيجي يستوى. انا ولقيت النيو انه ما يمتاكم هاي يونيفرسيتي بعد اوكي خرب بولتي سنت دغه انترفيو بربر سلاتي دبچ باتي سنتو كبرن سمات دبدور خرب بولتي سيرت akkamitti walitti dhuftanii dhamma osoo fuudhiin dura jaalatte moo namaa sitti fuudhe moo akkamitti akka tana gaa Asal fuudhin dura. haaya osoo fuudhiin dura jaalatte Akkuma si kaayyoo hiyyatti fuudhuun qabaa akka yuunivarsiitii irra ba'een. Kaayyoo hiyya ture. Biyyoggaa dheetus nama hedduu haayiriyaa hunda qabsi biraa fuudhee argita. Karaan dheeraa yuunivarsiitii kun dheeraadha. Karaan ani irra ture majlisa keessaas karaa kanas karaa dheeraadha. Karaa baay'ee gisee kan daggaltee amata 15 sadii 14 osoo fuudhee yeroo karaan naannoo keenyaa kun beektu. Gareete kanaas ni argita. Kanarraa wannan karoora qabadde akka yuunivarsiitii irraa ba'ee fuudhuun qabaan ijoollummaadhaan guyyoon kutaa 8 gara urraa eegalee fixee fuudhuun qaba waan jiru qalbii keessa waan tureef wayitaa yuunivarsiitii seenu waggaa takkaffaa waggaan fixee akka waggaa takkaffaa fixee waggaa takkaffaa gisee fixee madaala yuunivarsiitii keessatti beektameeta. Egaa waggaa takkaffaa fixee madaala kiyya qabxii kiyya salaalee asumaan ammarratti yaaduun qaba yaada jiru. Saayiboota kiyyaanis mari'achuu eegalee. Saayiba kiyya Bayaan Mahmadii jira direedara tana. Saayiba kiyya kan na yaadurraa innis namaan fuudhuu qabu adda addaas yeroo ani boqonnaaf galee irratti nama akkana fuudhuu qabda waan akkana naaf tokkomaa ture. Ada mana kaya tadi namman tana fuudhe tana warra inni gaafa sannaa tokko murraa turetti abisiin wal ollaadhaa wal beeynaasi ijoolleedha isiin yeroo san keessatti mas nama barnootaanis jabduudhaa fi haalaa fi amala isiidhaa bakka isaan barsiisanittis bakka itti waliin dhufan irrattis haalaa fi amala isiittis naaf himaa turanii achumaan ani hedduu karaa dheereessine waggaa naa taatee argu haadha isiitiin gaafadhe dhaqee himaaf. Haadha isiitiin gaafadhe fuulduraaf ana waggaa takkaffaa fixee jiru jechuudha. Waggaa 5 ture siinjeen ture. Waggaa 4 ani Walaayitaa Sooddoodha bakkiin itti baradhu. Walumaa gala anaa fi mucayyoo caalaa anaa fi haadhaa wal dubbise. Ada dubbisee haatiinis naaf hayyamtee jirti. Alas bifa saniin asuma wajjin waan tokko anumaa fi haati waliin qindeessinutti fedhe. Dhumarratti sagantaa ana waggaa xumuraa yeroo ga'us waan barbaachisu tokko waan barbaachisu godhee sagantaan aruuzaatis manguddoo ergee sagantaan aruuzaatis akka qindeessu godhee sagantaan eebbaatii fi sagantaan aruuzaa akka qindeessu sagantaan aruuzaa akka qindeessu godhee sagantaa eebbaatii fi aruuzaatis walumaa irratti jechuudha. Bakki maatii barbaaddu amata afran kana keessatti siifi muciyyoo akkam waliin turtan jaalalti isin jidduu jirtu kam turte isheenni dhalaani dubbisaa kana barbaadaa miti. Lakki ana akkas hin jennu. Akkamitti ani beenoo bakka tanaan barbaade. hariiroon siifi isin jidduu jirtu akkam ture amata afran kana. Ani bittiin barbaade. Akkuma nama tokko ani shari'aa islaamaa wani nama hundaa fi ta'uu qabu nama tokko waggaa jaalattee dubbisuun haraamii yoo bultiif barbaadde nama dubbisuun haraamii miti. Wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Bultiif barbaadda wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Akka feetetti hojii haasa'uunis dhorkaan qabu. Wanni keessaa dhorkaa qabu wanni ati haasa'uutu sun waan akkami. Yoo haalatti bultii fuuldura jaarrattan irratti haasa'ittan kana irratti haasa'ittan rakkina takkallee hin qabu. CVC waliin kophaa bahuu wanni dhorkaan jechuudha. Kophaa waliin bahuudha malee rakkina biraan jira. CVC kophaa waliin bahuun halwa nehaa walirraa hin qabda waan ta'eef jecha halwaan
jaaree shari'aa waliin horketu halwaadha. Ammoo waan akka silkiitii wajjin haasofitanii haala fuulduratti bultii teessan jaarattan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Dogoggorri tokko tokko gisee uumamu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasofitanii sanii fi miti dhiifama itti gaafattee isiinis yoo nifi waan balleessitee jiraatte dhiifama siin jettee akkuma nama tokko wajjin karaa dheeraa deemuutti wajjin haasofuu ni danda'ama. Dhorkaan qabu. Jinjanaan halaal. Namni ati jaalattu kun magalatti. Jinjanaan halaal. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu dandeessa. Wanni dhorkaadhaan immoo kabiraa kan jiru yoo amma viidiyoo kooliingii fa'aa haa ta'u ta'e viidiyoo kooliingii fa'aa haa ta'u yoo ta'e waan akka hin taane qaama qullaa fa'aa namni tokko abbaa manaa keetiif haadha manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaa fa'aa argisiisuu kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenyaaf amma deemsi tokko rifeensa dheeraa jaallata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu? Dubartiin takka ni qaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaahirumatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu akbar takbiir ni danda'ama jaan dhageessan. Wallahi gaafii si gaafachuu deema ture gaafii tun ifin dhuunfatti illee akkanatti laallachuun hin danda'e hirmeen sanaa siin jiru naa deebiste Allahu akbar jaa warreen jala jirtan nu deebite gaafiin. Wanni tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u dubartii takka qaama qullaa isii fa'aa qaama kee guutuu qullaan agarsiisi. Viidiyoo kool irratti immoo waan xiqqoo nama saalfachiisu tokko namni waraabee hoggaa wal lole wal gaddisee kana hedduu dila sunda dubartiin shari'aallee hin ayyamtu ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti akkasitti. Ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti. Bakki nuti rifeensi nu gaa fuulaa fi rifeensi nu gaa. Galatoomii ustaas ulfaadhu bikka tanatti amma okay tana gaafii walitti deebistee jirta. Mee ustaas eega akka yuunivarsiitii bee bultitti seene laal nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii ustaasni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah oguu baratte waan hunda pilaanaan keessa. Amma hoo abbaa ilmoo meeqaati ustaas Abdurrahmaan yookiin injinar Abdurrahmaan? Akkasuma naafiyaati mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis anama ijoollee baadiyyaati isiin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqoo isiin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun gaddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha. Hoggaan dubbisu firiidamaan fadha siifneen ta'a. Deen baadiyyicha yoo naan jette booda. Ati kophee egaa biyya tana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan jette. Wanni hedduu haadha mana kiyyaatti achi gisee waliin dhufne na yaachiserra biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isiin kun as ispaaltii irra deemuu garte baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya inni taa'ee gaafa achi dheetee biyya tiyyaan na arrabsi taa'ee warra keenya wayii na arrabsi taa'ee fakkeenyaaf dhadhaa fa'aa dibatanii siittis dibuun malu. Namni tokko ifa gisuma duraa kana warqiidha dachiin hundi warqiidha nu biraa warqiidha nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dirree ani mana kiyyaa giseen gaafadhu ani warri keenya kan inni itti dadhabde baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya nu wajjin dheeyte gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mucuca. Ogu shantam karaa kana rakkoofta. Huccuunis irra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii eegaa isii shololaattee gaafa sanii lafa dhooytee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessaa kana.
mana keenya waggaa dheeyte dura mannummaan ol seensisu. Ateesin mana shittootti faffacaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan. Afata kana gosa adda addaa afattanii jiraatan nuti citaa haammanneetti citaa rarrafa. Asumatti wadalaa re'ee hiina mana keenya kana keessatti. Re'ees asumatti hidhaanii. Horiis asuma keessatti hidhaanii. Yoo minaalbaata harreen fincaante yookaan horiin fincaane fincaan isaa sun sirra bu'uun malachitti.